እሺ ተመልከቷቸው እንግዲህ እነዚህ አረቦች ናቸው አፋር ክልል ነው ያሉት ማለት ነው እዛው ሀገር ውስጥ ማለት ነው እና በጣም ነው የፈሩት ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው ለዩቲዩብ ትንሽ ለማሳየት አልሆነም ሰፋ አልልኛል እንጂ በጣም ነው የፈሩት ከምነግራችሁ በላይ ይሄ ልጅ ገዳይ በጣም አስፈርቷቸዋል ማለት ነው እና ማርጋዝተኒ ሚለ ደርቤ ሳውዲ አረቢያ ኬሳ ነሞታ ሄዶኒ ገራ ኢትዮጵያ ታፋራኒ ቱራኒ ጀቹዳ ሐክማ ቤከሙ ዚያተኮፍ ዋና ከሲቲፍ ቢዮ ተገረገራ ያው ቢኬኛ አማስከረም ኬሳ ባዬ አል ጅሩ ኦቀንለ ሄንጅሩ ባሬዳ ቱሪ ያሳው ማለ ዲመኒ ቱራኒ ያርጊታን ሆታ እጅቹ ሚዲያ ራቲ እጋታው ማለ አረቦኒ ቱኒ አኩማ አርጋዝርተኒ ሳፋራኒ ቱራኒ የሮ ከነቲ በላ ሙጫን ሳውዲቲ አረባ አጄሴ ሰንአጋኒቲ ቱራኒ ኤጋ ባየ ተቆፍ ሶዳታ ባየ ተቆን ኮልፌ ዱጋደባችሁ ፊ ዱረ ሶዳታ ከሺ ሂንቃባኒ ጀቹ ኤርጋሲ ጋሮ ኤርጋ ከነዳጋኒ አከዋን ኢትዮጵያን ሁንዲ ገዳይ ታኤ ተቆቲ ኢላላ ጀሮ ጀቹ ዳ ከሰቱሞ ጆለን ሳውዲ አረቢያ ከሰ ጅራኒ ዱጋደባችሁ ፊ baay'ee tokkoof sodaata dalagaarree ba'aa jirani dhageessan yoo ta'e gara miidiyaatiin ijoollee baay'een akkanatti gadi ba'uullee sodaanne erga mucaan sun araba ajjeesee araboonni illee nuti jijjiiramtee ofirraa nu baasaatii jirti jirani so waan akkana kuni dhugaadha nama sodaachisaa yaa ta'u malee immoo namoonni hundi amala akka tokko hin qabu bin araboonni tunis yeroo takka gowwaadha beektanii namni hundi akkuma bifaan gargar ta'e hon hunda nu gargar namni tokko kifoota namni tokko mo gaari ta'a jechuudha dingale gin isaan beeksanii akkuma Itoophiyaa hunda waan amala tokko qaban itti fakkaata ta'e hin beeku akkuma isaan amali isaan akkuma bifti isaanii adii ta'e san Itoophiyaan illee waan akkasii itti fakkaata garuu hundum namni wajjin alateeyyuu biyaansi har'a amala akka tokko qabu bifa akka tokko hin qabu jechuudha taariikha keessa arraa'oo ta'e malee isaayuu malki walitti beena laatti malee bifti amalluyyuu gargarii jechuudha obboleewwan wajjin dhalatanii jechuudha kanaaf ijoollee baay'een arabni dalagaarraa nu baastee akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf ati ejaa jedhanii gaafatu beektanii ijoolleen karaa deemtee miskiinonni yaa biyyoota keessattuu ijoolleen mazraafaa hojjettu hedduutu akka dhugaa dubbachuuf yeroon argu garaa kiyyaan bada jechuudha maaliif echa dhufta echa deemta jiranii gaafa isaan gaafatanii ijoolleen irrifattii jechuudha yeroo kanatti baqa Itoophiyaa hin gaafatu ati Itoophiyaadha jedhanii Itoophiyaa osoo ta'e immoo maal godhu laata baay'ee tokko na ajaa'ibee ግን maal jechuu barbaadu egaa argitan jedheetiin yaada Itoophiyaa keessatti yeroo qawwee yookiin immoo meeshaa baatee tolseenii makiina keessa taa'ee jechuudha yeroo kanatti rifatii baqa hundumtuu gadaa itti fakkaata naannoo maal jedhama biyyi suni achi deeman natti fakkaata ግን baay'ee ulfaata inni beektu ni yaadattu yoo ta'e yeroo tokko mijattiin wayii Itoophiyaadha daa'ima wayii lubbuudhaan dabarsitee turte haala ishiin ittiin ajjeestillee hin beeku Itoophiyaawidha kan arabaati Saawudi Arabiyaatti jechuudha yeroo sanatti anillee Saawudiin jira yaa wantichi turee jira Itoophiyaan akkallee biyya Saawudii hin galle dhoowwaniitii turanii dhugaa dubbachuuf hundumti hunduyyuu darbe wanti inni barra hin jiru addunyaa tanarratti du'aa ta'e malee egaa yeroo sanatti baqa Itoophiyaadha akka bineensa wayiitti nu eechaa turanii jechuudha keessattuu hin cufamte beektee keessa darbitee illee biyyi sun hin cufamte daa'ima sawaan ajjeeste fincattiin suri hin cufamte jechuudha biyyattiin naannoo ji'a jawaan akkasii cufamee ture Saawudiin jechuudha balaa mijattiin takkittiin daa'ima arabaa ajjeestetti ati Itoophiyaa baqa sarratanya Itoophiyaa kan tabalu hundi jibbanii baqa gidduu takka ati eechasin jedhu baqa eecha ati Itoophiyaadha jedhaniiti iyyuu beektanii akka nama beektanii waa ta'e argeetitti nu laalaa turanii jechuudha egaa maal jechuu barbaadetanii ijoolleen isaammaa keessattuu ijoollee miskiin amma biyyarraa gara bahaaritiin dhufanii mazraa keessa dalaganii akkasumas baqa waan badee yookiin immoo durriyyee itti fakkaatu arabootatti jechuudha na ejjati jedhanii gaafatu eessa
ati biyyi keessa jedhanii gaafatu. Itoophiyaa dhoo jiran garuu sila Itoophiyaan sila mucaa sana ajjeesaniif namni hundi isaan ifakkeeffamu jechuudha. Waan hunduyyuu wanti hin dabarre hin jiru. Wanni hunduyyuu darbite egaa ijoollee keenyas immoo hojiirra bahanillee yoo hojiirra ari'amanillee hundumtuu gaarummaaf jechuudha. Nyaan dhugaa dubbachuuf hundumtuu gaarummaa fi tunis hin dabarti. Ingidihi Waaqayyoon isaa wajjin illee haa ta'u ijoollee baay'ee damoosallee dhoowwatanii ari'anillee dhageecha noo ta'e miidiyaa kanarratti dhugaa hedduu takka garaa nama badaa. Mucaan tokko faan dhugaa dubbachuuf ji'a 3 immoo ji'a 4 bira hojjedheen gaafuma mucaan du'es ansaan barii narraa deemnaan jedhee bakka birrii isaa dhiisee damoosa takka abdoon kenniniif narraa deemnaan jedhee naari'ee jedhee boo'ee dhugaa hedduu takka garaa na nyaate jechuudha. Kana amma nuu danda'ametti waan gaarii gochuu yaannu argitanii dhugaa dubbachuuf kan namatti ajajus seexana. Mucaan kunis tarii jaallatee yookiin immoo yookiin kan isa dogongorsiise seexana. Yaa namoota hedduutti isa qofa osoo hin taane ijoollee hedduun baay'ee tokko inni Itoophiyaa waan ta'eef qofa namni baay'een hojiirra illee kan ari'amaniitu jira jechuudha. Isinii galee damii keenya baafannaa jedhaniitillee ijoolletti kan addaman fuulisoonni illee ta'anan dhugaa dubbachuuf inni beektu ijoollee hedduu qabanii dararanii maal godhaa turanii jechuudha. Kanaafuu waan akkasiitu jira. Dhugaa hedduu takka garaa nama nyaataa waan akkanaa kun amma namaa danda'ametti biyya ormaa keessatti namni nama tokkichaaf jecha ijoollee hedduu miskiinota ofii kiyyaa itti goree namoota hunda hojii dhoobuun gaarii miti. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata waan hundaafuu yoo kanaafuu maal jechuu barbaaditanii hanga namaa danda'ametti biyya ormaa keessatti eenyumaaf iyyuu jettee warra hin taane ofii keetiif gaarummaa hojjedhu. Biyya ormaa keessatti bakka waan badaa hin hojjetini gaarummaadhaan bakka hanga sii danda'ametti. Tarii innillee yaa wanti nama dogongorsiisne hin jiru. Dallaaluma tana hojjetaa jiru qarshuma seexana tana irratti wal lolannatti fakkaata. Haramnillee isaan wajjin hojjetaa jiranatti fakkaata. Warri akkasuma shiishaa kana waan qoshaashaa waan gaarii irratti illee wal lolanii dhugaa dubbachuuf nama hin jedha. Waan qoshaashaa kana maxaxxii wanta nama sakkarsu waan akkana kan deddeebisanidha jedhanii jechuudha. Isa irratti qarshiillee irratti wal lolanii akkana godhe malee lafaa ka'eetumaa miti kan inni mucaa kana lubbuusaa baasee jechuudha. Kanaafiyyuu hanga namaa danda'ametti hanga nuu danda'ametti waan gaarii hojjechuun waan gaarii yaaduun numa gaarummaadha. Nama biraatiif osoo hin taane numa mataa keenyaa jechuudha. Inni akkasiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo biyya ormaa keessatti waan gaarii malee waan badaa nu dhageessini. Bara gaarii nuufaa fiduu bara gaarii nuufaa fiduu jechuudha. Osuma jennu siriidhaa kan caalutti dhufne jechuudha. Inni akkasiniin jedha obboloota koo. Gadi warroota eenyu keessa jiranillee Waaqayyoon isaan milkeessuu viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti